Amma walii galaan jiru. Ani isa kana isinii deebisuu hin danda'u. Hayyaa dhoko tole. Amooko sin kabaja. Jabaadhu Ani isa nagaa kana ta'e. isinii deebisuu hin danda'u bara. Ani waan Warreen si qajeelcha dalaali. Akkas jedha beektaa macaafa Iyyoob keessaati. Warreen si barsiisan si dogoggorsaniiru jedha. Karaa dhugaarraa si kaachisaniiru jedha si galtee. sirriidha. Ani ofii koo duraan amantii pirootestaantiin hordofaa ture. Dhuguma siin jedhaani. Charchii Itoophiyaa keessaa jira jedhamutti Baayibilii baradhe. Bagan baradhe barachuun koo waa'ee Islaamummaa akkan qoradhuu fi gara karaa dhugaa kanaa dubbisee akkan dhufu na taasiseera. I recommend you one thing. Read more. Gaafadhu waan gaaffii sitti ta'u yoo jiraate. Wanta gaaffii Akkasii natti siin ta'u kana jedhaan. kun haa deebisuu diddee diinaras. Waan gaaffii natti ta'u kana karaa salphaa maal deebisuu diddee? Kunoo karaa salphaatiin siin jennaan ani kanan beeku naan jettee bar. Reason out naa godhuu dadhabde. Isa kana miti naa dhala naa deebisi. Namni musliima Tole keessa jiru al tokko waan namni ati naan musliima qabatee jetteef jiru hundumtu namni musliima qabatee jiru hundumtu sirriidha. Kana bicha naa hundi deebisi. isaa karaa sirriirra jira. Yesus bakka ammas waliin galleeti. Karaa sirriirra jira jette malee namni Hundi isaa karaa sirriirra jira. bakka ati amma as jirti idditti naan galle kanatti naa Tole deebisi gobbojii al ture la. tokko Ati na amma dhaggeeffadhu bahe. na dhaggeeffachuu Ammoo diddeef. Walii galuu al tokko dadhabdaniifati. al tokko na dhaggeeffadhu. Konkolaataa oofaa jirtaati. Eeshi. Konkolaataa daandiirraa kaaftee yoo diichiitti buute situ balleesse moo daandiitu balleesse? Maal jette? Konkolaataa osoo konkolaachistu diichii karaa qarqaraa jirutti buuftee konkolaataa garagalchiteetti. Anatu balleesse itti buuseera taanaan. Galatoome islaamni karaa qajeelaadha. Namni achirra jiraatu garuu meebii karaa sun irraa bahuu danda'a. You see? Ekkoo yaada amma yaada bareedaa fidaa jirta dhugaa. Garuu waan ani si gaafachuu barbaade garuu si galeera yaadni kiyya. Amma fakkeenyaaf jechuudha fakkeenya nama lamatu jira. Aniif ammoo amantaa tokko qabannee jirraa jennu. Amantaan keenya ofiisaayyuu sirrii haa ta'u. Sirrii dhannee dhiisna. Garuu anaaf amoo keessaa ani amantii kiyyatti cimaadha. Amoon garuu amantii isaatti cimaa miti. Akkuma kana namni hundumtuu amantii isaatti cimaadha musliima kana keessa. Namni hundinuu musliimni rabbitti waan qindeessu waan lama qindeessu waan lama waaqessu abbaa ilma hafuura jedhee yookiin immoo rabbi bira waan biraa qabee rabbiin rabbiidha jechaa nabi Muhammadiin rabbiidha jechuun hin jiru. The same. We all believe in one God. Ani garuu ijoollee biraa gaafadheera akkaan ijoollee biraa gaafadhetti garuu sinnaan deebisne dhugaa rabbii. Ani garuu maal jedheen gaafadhe akkuma amantaa pirootestaantii keessatti sobdoonni jiranii akkuma kanaa ijoollonni sobanis hin jiranii gaafan jedhu jiruu jedhan. Ati garuu hundumti isaanii sirriidha jette. Ati maal waan inni jechaa jiruu fi waan laale ati nan dhageenya bara laale. Islaamummaan sirriidha. Karaan isaan irra jiran hundi isaanii musliimonni namni haqaan gabbaramaan rabbii malee hin jiru. Nabi Muhammad ergamaa rabbii isa dhugaa fi isa xumuraati jedhee namni amane. Yesuusis ergamaa fi gabricha rabbiiti jedhee namni amane hundi isaa karaa qajeelaa irra jiran siin jedhe. Ool! Haa jiraatu garuu namni sun immoo sirriidha namni sun hundi isaanii. Ani adda baasee sitti mee bar amaan. Akkas taanaan Konkolaataa otoo konkolaachistu na dhaggeeffadhu. Konkolaataa karaarraa kaastee diichiitti buuftee garagalchite. Rakkoon daandii sun irra jiramoo situ konkolaataa sun karaarraa kaaseetiin garagalche. Ela mucaan tokko maal jedhe beektaa koomentii koo jalatti islaama keessallee sobduun ni jira jedhe. Amma akkuma amantaa biraa keessa warri soban warra cabarbaran jiru amantaa sana keessas namoonni biraa jiru jedhee yaadeen akka kiyyatti. Waan hin beekne akkasin na barsiistan. Ati garuu naa deebisu. Al tokko qoy na dhaggeeffadhu. Ani jalqaba maalan siin jedhe. Na dhaggeeffadhu laali. Islaamni perfektiidha. Ireerii fi misteekii fooltii tokko illee hin qabu. Si gala miti? Islaamni amantii dhugaadha. Namni garuu dhugaadha dhugaa miti yoonaan jette ani shorti kaamingii yookiin immoo dadhabbina hin qabu qaban. Si galte miti? Islaamummaan sirriidha. Ani garuu perfektii miti ani. Islaamni perfektiidha. Amantii dhugaa amantii sirriiti. Karaa qajeelaadha. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu kaa qoyi. Musliimon all Muslims namni rabbii tokkicha malee rabbiin gara biraa hin jiru jedhe garuu karaa qajeelaa karaa sirrii irra jiraan siin jedhe si galte karaa sirrii karaa daba hin qabne.
Yoo Anam konkolaataa sun waan karaarraa gadheef. kaaste situ konkolaataa san garagalchee jechuudha. Ani garuu yaadichi bakka naa galeera. Garuu otoo nama naa deebisuu baattee illee nama naa deebi'eera. Ani already ani yeroo tokko tokko gaafa musliima keessa amantii tokko tokko qeeqan namoonni tokko tokko isaan sobdootadha faadheen fudhadha sii galee warri qeeqan Alto kun. aman Amanuel kootu waa tokko ani amma waa'ee parsanii naasofnu amma waa'ee namaa ani rakkoon qabu qabaa dadhabbinan qabu qabaa atis akkasuma qabda. Asa jeneraal garuu karaa ati irra jirtu irraa haasofna. Karaan ani irra jiru ani kan islaamummaan amantii sirrii amantii ilmi namaa irratti uumamedha. San irraa haasofna atis kiristiyaanitii irra. Maal ani koo hime bar ani waan nama mormee bakka illee hin qabu ani garuu akkuma amantii garaagaraa keessa warra cabarbaran jiran tokko tokko sin keessa illee namoonni tokko tokko jiraachuu danda'u waan ta'eef isaan kana of keessaa Waa'ee baasaa. isaanii ni dhiifna ammoo rakkoon qabu waa'ee isaanii ni dhiifneet waa'ee waan isaan irra jiran sunii immoo irraa haasofna. Waa'ee warra maqaadhaan adeemuu osoo hin taane waa'ee karaa isaan irra jiranii ani islaamummaarraan haasaa ati kiristaanummaarraa riizinaa utunaa godhi isarraa haasofna. Amoo Waa'ee eengadda parsanii haadhiisu. amooni otoo eengadda torbee tokko hin fixiin dhaqxeet natti kolfaa jirta. Ani garuu amantii musliimaa dhiiga kiyyaa dhaggeeffadhu zarii kiyyaa jedhee sittaaseera. An dhugaa dubbachuu fi Amma sitti kofallee ni barra, sitti kofallee. diinaraas Maal jettee amoo? Amaani'eel Gaaddisaa Taakkalaa Nuuriyyee Adam Bultum Jifaar dhugaa waaqa jiraataati zariin kiyyallee musliimadha. Hundi isaanii jechuudha. An dhaggeeffadhu. Isaan miti kaa laale amma Dhaggeeffadhu. ansaanii haa ta'u waa'ee namaa dhiisnaa Eegaa, Amanuel dhaggeeffadhu. aniifati ni haasofnaa. Eekoo, Ni enayyuu ani mormii tokko hin qabu wala akka hin mormines beektaatis tola na garuu hubachiisi anaan kiristoosin na fudhachiisi. nan fixa ishkoo maal agartee baaktee xiqqoo fudhadheeyyuu waan na siin taaneef deebitee amantii sana qabattee tamitti ture ani koo boor yoo waa'ee amantii kana gadi fageessee baree dhufuu nan danda'a shaadaa qabachuu nan danda'an hin beekamu kan shaadaa na qabsiistu immoo maannoo arrabaan otoo hin ta'in amma namoota arraba eeratantu jira baay'een isaanii as keessa sii galee. Guyya tokko keessaa guyya tokko amantii irratti nama tokko faana walitti bu'ee hin beeku amantii nama ammas taanaan hin qeequ. Ani musliima keessaa bahee pirootestaantii ta'ee quraana kan arrabsu sirriidha hin jedhu akka kiyyatti jechuudha yaada kooti. Arrabsuu hin danda'u. Waan arrabsuun yoo qabaate rakkoon qabu yoo ragaa ittiin arrabsu waan jedhee arrabsu yoo qabaate rakkoon qabu jedhi. Sii galee ani immoo gadi fageessee waan hin beeku. No, ala amaan waan jedhe dhageesse quraanaan kanaan an qeeqaa jettee ragaa kan itti qabdu waan ragaa itti qabdu evidensiidha waan qeequu barbaaddu yoo jiraate you can we accept. Ani immoo maalan qeeqare warra qeeqanan jechaa jira malee ani maalan qeeqare. Yoo warri qeeqanu yoo ragaadhaan qeequ ta'e ni fudhanna ni simannaa nuti. Waan qeeqamuu qabu yoo waan qeeqan jiraate haa dhufanii qeeqani. It's okay. We accept. Challenge ni fudhanna warra akkasii. Waan qeeqaniin yoo jiraate yoo waan qeeqaniin qabaatan one point ni fudhanna. Annan fudhadhaan. Abba barbaade haa ta'u. Is it Muslim or non-Muslim? Na hubattee? Waan hin qeeqamu yoo qabaate but there is no. Inni rakkinaan qabu garuu baga gaaffii kiyya naa deebi'ee ani gaaffii kiyya naa deebi'uu isaatti baay'ee gammadeera. Ani garuu hundumatu nama sirriidha jetta jedheen baay'een fudhadhu ture. Warreen Waa'ee namaan dhiifnaa siin jedhe bar waa'ee namaa dhiisneetiin waa'ee islaamummaa irraa haasofna waa'ee parsanii miti waa'ee nama dhuunfaa dhiisnu. amma waa'ee nama dhuunfaa dhiisne erga ta'e karaanis jireenyis Yesuus Kiristoos malee hin jiru waan ta'eef akkuma ati amma koottu gara Rabbeettu kana koottu gara Yesuus otoo yeroon deebi'u gara Yesuus gara abbaa geessamoo ofiisaa abbaadha. Koottu gara Yesuus waan biraa dhiisiti. Yesuus eenyu? Amaanu'eel fa barsiisiini sirriitti. Isa si bukkee Yesuus eenyu? barsiisiini. Anaannaa ta'ee jira. Inni Yesuus eenyu? naa ta'eera. Si galee? Eenyummaadhuma Yesuus irraa naa himeeti. Isa du'ee du'a moo'ee ka'e. Isa kana immoo jechuudha. Warreen tireetti macaafa qulqulluu teewooloojii na caalaa baratan. Yesuus yeroo du'e bartoota keessaa eenyutu isa waliin ture? Nama tokko. Duukaa buutota keessaa namoota 12 san keessaa tokkollee inni gurgurate Yihudaan ni gurgurate. Isaan hafan keessaa eenyutu waliin ture?
amma isa nan gaafattiin ati isa nan gaafachuu miti amma an amma sii deebisuu hin danda'u sii jedhe an amma gaaffii barbaadde tona na gaafatte jechuudha. Yesuus Kiristoos irraa wanti gargar na baasus hin jiru wanti irraa adda na baasus hin jiru babaaleen bobooleen ማለት ነው ሲገለ Unuun Yesuus irraa waan adda nu baasu hin jiru bar gabricha rabbiiti obboleessa keenya warri waaqayyootti amanan dhaggeeffadhu al tokko ela Yesuus gabricha rabbiiti yoon sin jedhani macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42 lakkoofsa tokko irratti hundaa'etani Yesuus raajiidha yookiin nabiyyiidha yoon sin jedhe Maatiyos 11:21 irratti hundaa'een Yesuus ilma namaatii namadha yoon sin jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti hundaa'een Yesuus ergamaa waaqayyooti yoon sin jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irra dhaabadheetan Sigale Yesuus ergamaa waaqayyooti yoon sin jedhe ammas Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti hundaa'etan kanaatiifu ati waaqadhaa kanaan jettuun yoo jiraate Yesuusiif gooftummaa waaqa irrattis lafa irrattis isaaf kennameera gooftummaa inni kenne isa kennes immoo isa fudhateetu gooftaadha gooftaa isa hundumaati oliiti yoo jenne Musee waaqayyo jedhameera seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti la gooftaa miti waaqa jedhame numaayyuu Musee you see ani amma jechuudha akka warra kaan nama wal falmii gaggeessitan jechuudha wal falmii amantaa kana gaggeessuu hin danda'u nagaatti yoo haasa'uun feene ani walitti sin deebisa ati haasa'e maal si dhaggeeffachaa jira gorsa kee dhaggeeffachaa jira barumsa kee dhaggeeffachaa jira garuu waa'ee amantaa kanaaf ani asirra taa'ee kana godhedhe si gorsuu si falmuu hin barbaadu hin jaalladhu waan na ta'eef sirruma jechuudha. Hayyee waliin waan haasaa jirtan irraa haasa'ee amaan. Eeshi anaanis hin beektu naan jette. Kolfaa jira abdiin galchuu dandeessite. Irra kattee nuti baran maaluma sitti na fuudhe maallo. Ati tokkoon keen jiru duuteetta bakka tokkoon keen jiru. Ana hin dandeessa garaana beektu waan ta'eef hin dandeessa. No garaana beekachuu miti maal baay'isee keessummaadha nan kabaja malee waan na miidhaa jiru waan na gochaa jiru hin jiru bara boleesse koodha bara inni si bukkee jiru anarran argisii galee malee ani wanti na sodaachisu tokko hin jiru as keessatti dhugaasitti maa ምንም ነገር ዋንታ እኔ ሶዳዱ tokkon qabu maaliif hartaa gaafa kolfoote qoyme tuman karro qabaadhe kolfate akka maartaati ani amma maaltu na aarsaa sitti fakkaate anaan amma koomentii kiyya gaafa asii dubbisu elama tokko mucaan tokko jechuudha seeruma qabee sana taasaara maan naan jedhe beekta Amaanu'eel ko jedhe dhugaa shaadaa qabadhu please naan jedhe amma anis akkuma kana kootu Yesuus Kiristoosin fudhadhu jedhe miti amalaan akkatti namatti himu tokko garuu asii ati maal sodaatta kootu akkas ta'u inni kun dhimma amantaadha malee dhimma wal sodaachuu miti ala kun si galee yoo abbaan ta'ee fi dhufee amanuu danda'a abbaan ta'ee fi dhiisuu danda'a. Amma namummaa Yesuus amaniiti Yesuus nama dhaadhiin. Ati si jammer waa Yesuus maal beekta otoo siin beekin tajaajila otoo siin beekin jedhati Yesuus nama dhaadhi amanati shakkiin inni ofii isaanii nama dheedha ani nama akka keessa dheedha ani nama akka jedhati shakkiin Yesuus nama ati otoo hin beekin waan meeqa bocaa turte ammas waan meeqa bocaa jirta la. Ani bocaan jiru bar daa'ima miti bar dhoqqoo kan laaqii keessan jiru biroo maal taate. Ati hin beektu attaaqe ምንም ነገር attaaqe maante ati waan tokko hin beektu waa'ee amantaa kana dhugaa kunoo baay'ee hiriyoota gaarii siilaatira rabbi qabadhuuni sirriitti si barsiisu isaan gadi fageessanii si galee garuu afaan kee irraallee waa dhageen beeku waan hammina dhageen beeku ani ijoollee warra afaan isaanii hammina waan tan taane dubbatan sobanii musliimatti fakkaatanii maqaa jijjiiratanii asirratti nama arrabsanii isaan kun of kabajuu qabu sittan himaan. Isaan hin faadhasan. Maalan beekareen hin dubbisu arraba barreeffamee jiraan maalin beekee dubbisaan. Azalama normaalii yeroo tokko akka dirqama nama fidu wayitti nama arrabsuun qaban. Si galee? Wayne na kofalchiifte har'a wallahi na kofalchiifte. Si. Eesh abdii gashimee tammati kolfaara zalataa'e. Si biramoo? Galchiinee yoo dandeessa ta'e. Gesti banatee haadha rakkoon qabu. Abdii Raggaasaa galchiin hundaa'uun yaadeerani fuuluma isaa arguun barbaada hawweeran. Konfereensii si waamaa ture dura gabaastanii ture. Isti waamame bannaati dhugaa waan ta'een gaafadhaan iyyuu hundaa'u dhugaa isuma dhugumaa la. Anna funno rafeera. Ay waamin dhufa maalin noon dhufa. Maal rafa
as jala jira ture baraan ankoo jalaa immoo agar Atamma already arrasee dhumaadha kan nuti waliin haasawaa jiru gaaffis hin deebistu waan ta'eefi. Aisheedhuma amaanuel adarraa shaada qabadhu yeroo tokko gaafa karaa badisaarraa gara jireenyaatti nama waamnu nuti hin gammanna. Isinis karaa badisaarraa gaafa gara jireenyaatti nama waamtanii dhugaa rabbi hin gammaddu. Wal gammachiisuun baay'ee gaariidha dhugaa. Warri kootu naan jettan kabaja guddaa argadha dhugaa. Isinin jaalladha baay'ee dhugaa waaqayyooti. Jibba keessanii hin qabu. Hammina keessanii hin qabu. Yaa rabbiin otoo si qajeelche baay'ee namatti tola. Anillee baay'ee si gammada dhugaa. Rabbii otoo si qajeelche gara gaarii kanatti. Warri ammoo Qajeelte. waan tokko hin beeku nama biraallee ta'uu gaafadhe wayya malee ani waa'ee amantii otuma waan tokko naa galuu didee waa'ee amantii musliimaa barootoon barbaade amoo gaafachuu hin danda'an. Warra kaaniin hin gaafadha warra kaantu beeka sirriitti amoon hin beeku. No, ani silas bar waa'ee amantii musliimaa sitti taasisu waan jiru ni bar. Waa'ee tokkichummaa rabbi sitti taasisu waan. Nama barsiisuu qabda amoon hin beektu. Ala nama eebbisuu bara. Inaariidhati bakka dhiisinaariidhati baafaa hartati. Taabtaa godhaame tura. Amantii kamuu keessa warri jirtan please nama abaaranii arrabsanii nama waan barbaada jedhaniiti miti. Seeraan jaalalaatiin nama gorsaa iddoo jirtanitti. Sini galee dhugaa waaqayyooti. Maal taanuu galchitee Garuu maalumaafuu dhugaa kan adda baasuudhaaf yaale okay? Amoo Yesuus eegaa jiratte isheen tokko dheengaddu. karaan dhugaan. Deemi hin jedhe anotti dhaami deemi jedhi itti dhaami hin jedheen. Thank you legalatu hin jenneen lamaan nyamutti qabi goddanyaa keetti. Wal barra. Ciisan nu rafi. Nama hubataadha inni. Maalumaafuu Yesuus jaallata. Ameen. Gara isaatti deebi. Itti qabi bakka chaawwan jedhanii. Rafeera. Itti qabi maali yoo baate maciiseera malee maalidha maal rafa itti qabi. Rafeera. Itti qabi chaawwan jedhanii maal ta'e? Irrafe. Aretti. Irrafe. Maali mee nashiida siibanuu nashiida dhaggeeffatta? Abdii Gashimeeti. Sababii yeroo shan simu'eef nashiida siibana nashiida dhaggeeffatta okay qixaata kee. Abdii galchi. Abdii galchani muyuutiin godha asirraa maaliif akka waan dhaggeeffachuu hin danda'an warra jira.